reediyoo Warra Wangeelaati. Reediyoon Warra Wangeelaa tokkummaa waldooti Oromoo Warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoobsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoobsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu Tamsaasa Wangeelaati. Kun reediyoo Warra Wangeelaati. Wabii biqiltuu caamsaan gosseef burqaa haaraa jallisa. Gaaddisa namaaf ta'ee harka namaa bal'isa. Ulfinaaf nama waamee salphinaaf hin oolanii gaaddisa bara baraa kan jalatti boonani. Wabii haadha hiyyeessaa fira nama dadhabaa guufuun kan hin danqine akeekasaa jalqabaa kan hin galagalle akka dhala namaa dubbatee raawwata kakuusaa ganama. Muummee meeqa darbanii tabba ba'uu dadhabu rooba gannaa obsanii caamsaa bonaa gaggabu. Maddi meeqa goganii kan gogiin hin dandeenye wabii gaara gararraa kan haalli biran geenye. Haalaaf jireenya laalee kan kaayyoo isaan jijjiirre inni hireef qooda koo takkaa eenyuuf hin hirre. Hidhaa koo narraa hiikee takaallaa koo naa fure mudhii koo naa jabeessee deemsa koo naa xumure. Jaalalli mana keessaa karaa naman ceesiftu gargaarsi abbaa faadhaas karaa naman deensistu. Daangaa darbanii deemu abbaa faadha dhiisanii uffee yaa barruu Yesuus boqonnaa irra ciisanii. Natti ulfaatte siin jedhee lafatti sin ilaalu jaalala dhugaa qabu maqaan isaa nuuf facaalu. Akkuma roobeen caama jaalalli maaliif maalii isaaf galata qabna hirkoof boqonnaa gaarii. Humna isaatiin buqqisa rakkina gad hordame boquu cabee fayyisa hiyyeessa gadadame. Oofuuf safuun kan saatii goota safeeffatanii lapheef galmee boriitti maqaa barreeffatanii. Sammuu badde deebisa qalbii dalga darbite ammati yoom eessatti gargaarsa isaa argite. Tokko lama yoon jedhe arraba koottaxama anutuun hin jiraanne yoona gad hin gatama. Akkaaf akeeka isaatu jireenya koof karoorsee daangaa natti ijaarame lagoota meeqa gosse. Silaa laga rakkinaa lafan qabameen iyya jaalala isaatu guute keessa marrummaan kiyya. Wanjoo namarraa cabsee dugda goobee diriirsa bara dukkanaa keessa boojuun nama geggeessa. Salphinaaf sin taasisu diina kee kofalchiisee nama kaayyoo si godha abdii si gonfachiise. Immimmaaniin marfamtee ija wal ciniinnatte tabba ba'uu dadhabdee abdii gad diriirfatte dhaabbata amansiisaa qabatanii utaalu gaachanaam inni Yesuus maqaan isaa nuuf facaalu. Liqii xiqqoo siif kennee dachaan sitti herregata mudaa xinnoo lakkaa'ee sirratti ciniinnata. Naaf hin taatu siin jedhee namni manaa si baasa dhuggum yaa oolmaa Yesuus marrummaan nama raasa. Eessaa dhuftee koo beeka maaliin akkan jalqabe lagoota hedduun arge lafan itti danqame. Karoorri mucucaattee yommuu fala dhabanii anaaf isatu beeka seenaa bara darbanii. Yaaddoo dukkana keessaa abjuu bara dukkanaa nama dura tarreessu balbala cufaaf bana. Yeroo isaatti wal guuree namarraa darbatama ulfinni Yesuus gummee akkamiin dubbatama. Wabii jedhaa mata dureen walaloo sinammaa dhageessanii kan nuu dhiyeesse walaleessaa keenyaa dhufeeraa birraasaati. Harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtootaa dhaggeeffattootaa reediyoo Warra Wangeelaa. Reediyoon Warra Wangeelaa har'as sagantaa ishee garagaraa qabattee kunoo dhiyaatteetti. Walaloo kana malees immoo ergaa sagalee Waaqayyoo qabna akkasumas faarfannaa garagaraa sagantaa keenya har'aa keessatti isiniifillee jira. Ergaa sagalee Waaqayyoo har'aa kan nuuf fidu lubaa Afework Taffaseen ta'uu mata dureen ergaa isaanii Waaqayyoo Wojjin wal bira
Hindarbiinaa jedha. Faarfannaa kanatti aansinee isinii dhiyeessina. Egaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan waliin turtan kanan isin affeeru immoo qopheessaa raadiyoo Warra Wangeelaa ana Robsan Makooti sagantaa keenya wajjin yeroo eebbaa qabaadhaan isin jedha. Yoo dhaabbatanii eeggachuun ta'urraa dhaabadhee wantani hojjetuun eega malee deemu ariifadhee gaafa yeroo sa'aatii waan haaraa hojjeta mul'atee tokko lama jedhee isa waa'ee kootiif dubbatee gaafa yeroo sa'aatii waan haaraa hojjeta mul'atee tokko lama jedhee isa waa'ee kootiif dubbatee. Wabaayeen saattiise ofamansiise wangoodhu qabama nambeeka wangoodhu qabama nambeeka isuma neega akeeka qabama nambeeka akeeka qabama nambeeka isuma neega afee dura saattiise wabaayeen saattiise ofamansiise wangoodhu qabama nambeeka wangoodhu qabama nambeeka isuma neega akeeka qabama nambeeka akeeka qabama nambeeka isuma neega kana mangalgala isanaada deemu dhibame nuga kabu jalota nuga walame chalise tanjira mirga sasif kenne ittidise akuma tijete atau maltuna rakise chalise tanjira mirga sasif kenne ittidise akuma tijete atau maltuna rakise. Hordoftoota reediyoo Warra Wangeelaa maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiinan nagaa isin gaafadhaa. Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hunduma keessaniif haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo mataduree Waaqayyoo wajjin wal bira Hindarbiinaa jedhu irratti walii wajjin ilaalla. Waaqayyoo wajjin wal bira Hindarbiinaa hin kadhanna Waaqayyoon. Waaqaaf lafarratti barabaraan abuuf gooftummaa hundumaa kan qabdu maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin Waaqaaf lafarratti barabaraan galanni fulfinni siif haa ta'u yaa Waaqayyo. Jiraachiftee har'aan nu geessee mana kee keessa nu dhaabdee fuula kee dura akka jiraannu goote maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni fulfinni siif haa ta'u. Amma immoo yeroo kana sagalee kee akka dhageenyuuf nuuf laatteetta. Ana sagalee kee dubbatu saba kee bakka adda faala adda keessa ta'an sagalee kee warra dhaggeeffatan kana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhaga'uudhaaf sagalee kana dhagaanii ittiin jiraachuudhaaf maqaa Yesuus Kiristoosiin hunduma keenyaatti gargaari. Sibraa kan hin taane hundinuu maqaa gooftaa Yesuusiin haa ifatamu. Jalqabaan badhumaatti nu wajjiniin ta'e maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Sagalee Waaqayyoo keessaa mata duree kanaaf iddoon dubbisuu macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 13 lakkoobsa 8 kaasee hamma 14tti nan dubbisa maqaa Waaqayyootiin. Macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 13 8 kaasee hamma 14tti akka kana jedhanan dubbisa. Kana booddee Saa'ol akkuma Saamu'eelii wajjin dhaaba qaban turanitti guyyaa 7 isa eege. Saamu'eel garuu akka dhaaba isaaniitti gara Gilgaal hin dhufne. Namoonni Saa'ol immoo kophaatti isa dhiisanii hin tatamsa'an. Yeroo sanatti Saa'ol qalma gubamuuf qalma araaraa anatti fidaa jedhee qalmicha gubamuu qalee hin dhiyeesse. Akkuma inni qalmicha gubamu sana dhiyeessee raawwateen Saamu'eel hin dhufe. Yemmuu Saamu'eel nagaa gaafatee simachuudhaaf gadi ittiin bu'e.
Saamu'eel kana booddee Saa'oliin ati maal hojjechaa ooltee jedhee isa gaafate. Saa'ol immoo deebisee ati guyyaa dhaaba keenyaatti hin dhufne namoonni ana dhiisanii hin tatamsa'anii Filisxeemonni immoo Mekemiishitti walitti hin qabaman. Ani immoo amma utuman fuula Waaqayyoo koo duratti dhiyaadhee hin aarfatin Filisxeemonni Gilgaalitti gadi bu'anii ana hin rukutu jedhee yaadurraa kan ka'een ijuma jabaadhee qalma gubamu kana dhiyeessee jedheen. Saamu'eel yommuu Saa'oliin abboommi Waaqayyo gooftaa keetii isa si abboome eeguu dhiiftee gowwummaadhaan kana hojjette malee abboommi isaa utuu eegdee jiraatte har'a Waaqayyo mootummaa kee Israa'el irratti bara baraan siif hin jabeessa ture. Amma garuu waan Waaqayyo si abboome sababii hin eegniifi mootummaan kee jabaatee hin dhaabatu. Waaqayyo nama akka garaa isaatii barbaadee geggeessituu saba isaatii godhee dhaabbateera jedhee dubbata. Sagaleen kun galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Iddoo kanatti kan ilaallu yeroo erga Saa'ol mootii Israa'el ta'ee booddee sabni kun immoo yeroo isaan warra Filisxeemotaa wajjiniin lolaaf walitti ka'an warra Filisxeemotaa dhufanii Mekemiishiin yeroo isaan buufataniitu sagalee Waaqayyoo keessaa argina. Yeroo kanatu sabni akka guddaa sodaate holqa keessa akka dhokate laga keessa bosona keessa akka dhokate olii gad sabni akka faca'e yeroo sodaachisaa guddaa akka ta'e sagaleen Waaqayyoodhaa dubbata. Keessumaa gara lakkoofsa 7 gara lakkoofsa 6 ol deebitanii yeroo laaltan yeroo kanatu Waaqayyo mootii kaase kanaaf amanamaadha. Waaqayyo nama kaasee karaa adda addaatiin nama ilaala, ajaja namaa kenna, karaa adda addaatiin nama gorfata, karaa adda addaatiin isaaf abboomamuu nama barbaada. Malee Waaqayyo nama waame akka namni mo'amu, akka namni kufu, akka namni salphatu raawwatee mayyuun kun. Addumaan immoo namoota dibeef, mootota dibeef, raajota dibeef, hojjetoota isaa dibeef Waaqayyo yeroo hundumaa amanamaadha. Iddoo kana keessatti yeroo laaltan lola kanatti ba'uudhaaf immoo namni sodaateera, Saa'oliyyuu sodaateera. Amalli Saa'ol immoo Waaqayyotu isa dibe waan ta'eef Waaqayyoon dhaga'ee lolatti ba'uudha. Amalli Daawitis amalli Saa'olis mootonni kan biraallee akkasuma yeroo sagalee Waaqayyoo keessaa ilaalu. Garuu iddoo kana keessatti yeroo laaltan akkas jedheeni ture Saamu'eel Saa'oliin neebi'eetan dhufa hamma guyyaa 7tti na eegii ittiin jedhe hamma sanatti lolatti hin ba'in ittiin jedheetu deemeedha. Iddoo kana keessaa yeroo dubbiftan guyyaa hamma guyyaa 7ffaatti Saamu'eeliin akka inni eege dubbata sagaleen kun. Saamu'eeliin guyyaa 7 eegee erga jedhee booddee diinonni itti dhiyaataa akka dhufan argeetu sabni immoo sodaarraa kan ka'e Saa'oliin qofaatti dhiiseetu tatamsa'ee faffaca'ee jedha sagaleen kun. Kanarraa kan ka'e haalli sababa isatti ulfaateef Saa'ol wanta Waaqayyo akka inni godhu hin barbaanne yommuu inni godhu eebba Waaqayyo yommuu inni dhabu ulfina Waaqayyo keessaa yommuu inni ba'u mootummaan silaa jabaatee hafu akka inni sarkaa fudhame nama biraatti akka inni kennamu akka inni godhetu argina sagalee kana keessaa yeroo laallu. Kanarraa kan ka'e Saa'ol mootiidha malee luba miti. Saa'ol mootiidha malee luba miti. Garuu maal godha? Gaafa diinonni itti dhufanii sabi faca'ee waan gochuun isarra hin jirre ija jabinaan hin godheedheetu dubbata. Ija jabina guddaadhaan gara aarsaa dhiyeessuu sarraan eegamne akka inni seene argina sagalee Waaqayyoo keessaa. Kanarraa kan ka'e guyyaa 7ffaa waaree boodaa ta'u guyyaa 7ffaa ganama ta'u garuu yommuu Saamu'eel dhufu inni waan hin taane kana hojjeteera. Maal hojjetaa oolteedha yeroo Saa'ol isa simachuudhaaf itti ba'u jennaanii warri Filisxeemotaa natti dhiyaatanii dhufanii Mekemiishiin buufatanii sabi immoo ana dhiisee tamsa'e. Kanaaf ani immoo utuun hin aarfatinan du'aaree na dhufan na ajjeesu jedhetan ija jabinaan kana godheedha. Ija jabina yeroo baay'ee Waaqayyoon godhin Waaqayyo dhiisi Waaqayyo keessaa ba'i Waaqayyo raawwatin kanatti hirmaatin waan inni jedhu baay'ee keessatti hirmaanne Waaqayyo eebbaaf ulfinaaf nu jabeessuudhaaf gara keenya dhufee jin kan wal bira dabarru yeroo baay'ee kanatu dhufe Saa'olitti sagalee kana keessaa yeroo laallu. Kanaafuu sagalee kana keessa yeroo laallu maal jechuuf akkuma mataduree kootii Waaqayyo wajjin wal bira darbina akkuma jedhe Saa'oliif Waaqayyo wal bira darban Saa'oliif eebbisaa wal bira darban Saa'oliif ulfinnisaa wal bira darban mootummaan isaa silaa har'a jabaatu har'a isa harkaa fuudhame Saa'ol irraa. Anaaf isiniin Waaqayyo haa gargaaru.
Kanaafi Waaqayyo wajjin wal bira darbuun hin danda'ama. Wal bira hin darbinaa jechuudha fedheen. Waaqayyo saba keenya narra kana jedha. Saba waldaa Waaqayyo keessa jiraatu, saba Waaqayyoon tajaajiluun anajjin wal bira hin darbinaa. Eebbi koon dhufa, ulfinni koon dhufa, mul'ati koon dhufa. Akkuma jedhe isiniif nan ta'a, lafan jedheen isinan ga'a. Anajjin wal bira hin darbinaa Waaqayyo nu akeekkachiisa. Mee sagalee Waaqayyo keessaa iddoo adda addaa walii wajjin inni ilaallama mataduree kana irratti garuu akka kiristiyaanotaatti Waaqayyo wajjin akka amantootaatti Waaqayyo wajjin wal bira darbuu jechuun maal jechuudha? Akka amantootaatti akka namoota mana Waaqayyo keessa jiraatanitti Waaqayyo wajjin wal bira darbuu jechuun Waaqayyoon haalota adda addaa keessa teenyee naaf dhufa, na gargaara, na dabarsa, haala koo geeddara, Waaqayyo ulfina jedheen nagaa jenneetu Waaqayyoon eeggannu wantoota nu mudatan, nu naasisan, nu sodaachisan, sammuu keenyaaf yaada keenyatti ulfaatan, obsa nu dhowwatan tokko tokkorraa kan ka'e iddoo keenyaa dhibuudhaan haala Waaqayyoon keessatti eeggachaa turre keessaa ba'u jechuudha. Achii dhabamu jechuudha. Waaqayyo achitti dhufaa jira lafa nu beellametti, lafa nu barbaadutti achitti dhufaa jira. Garuu haalonni dhufan immoo waan Waaqayyo dhufaa hin jirre, waan Waaqayyo nu hin dhageenye, waan Waaqayyo waa'ee keenya hin galle, waan Waaqayyo waa'ee keenya dagate nutti fakkaatee iddoo keenya gadhiisuu jechuudha. Kiristiyaanotaaf akka isaa ol kan haala tuttulfaate diinotatu samarse saban nabdatu wajjin loluudhaaf qophaa'etu dhiisee tatamsa'e kanarraa kan ka'e haala Waaqayyoon itti eeggatu keessaa ba'ee sokkeedha. Imbaaqoon garuu akkasiin jedhe koobii irra dhaabbatanii Waaqayyoon eeggatan irra dhaabadhee Waaqayyoon nan eeggadha waa'ee falmii kooti waan inni naan jedhu ni ilaaladhe malee iddoo koon gadi hin dhiisan jedhe. Kanarraa kan ka'e Saa'ol iddoo gadhiisuu isaatiin wanti inni dhaga'eef Imbaaqoon iddoo isaa qabatee dhaabachuudhaan waan inni dhaga'e raajii Imbaaqoon boqonnaa 2:2-3-4 irratti hidhattanii arguu dandeessu. Kanaaf akka kiristiyaanotaatti haalota irratti Waaqayyoon utuu eeggannu, utuu amanatanii, utuu hin dhufa Waaqayyo jedhanii, utuu akka Daawit gaafichaallee Waaqayyoon keenya hin dhufa calisiin jedhutu jedhanii garuu amma haala ulfaatirraa kan ka'e iddoo gadhiisuu jechuudha iddoo akka kiristiyaanotaatti. Inni lammaffaan immoo Waaqayyo gaaffii keenyaaf deebii kennuudhaaf karaarra utuu inni jiru, Waaqayyo gara keenya dhufaa utuu inni jiru dhufee deebii keenya baatee iddoodhaan dhabuu jechuudha. Kunoo akka Saa'ol kana argitu. Waaqayyo akkuma nan dhufa jedhe isin akkuma nan dhufa isiniin jedhe gara keessan dhufuun isaan oolu. Seenaa keessan jijjiiruun isaan oolu. Garuu iddoo kana keessa yoo ilaaltanii jedhan Saa'oloo waan biraa keessa jira. Aarsaa dhiyeessuun irra hin jirre dhiyeessaa jira. Lolatti ba'uun barbaannetti ba'uudhaaf qophaa'aa jira. Garuu iddoo kana gaafa dhufu silaa har'a jedha gara dhaxxanii gara lakkoofsa 13 dhaxxanii ilaaltanii jettan har'a Waaqayyoon utuu dhageesseetta ta'e mootummaan keessa hirkatti jabaatee hafa ture. Amma garuu Waaqayyoon dhaga'u sababa dhiifteef ija jabinaan kana waan gooteef sirra kan wayyutti Waaqayyo mootummaa isaa dabarsee kenneera. Mootummaan kee jabaatee nafuttiin jedheedha. Akka kiristiyaanotaatti akkasi saba Waaqayyo waan isinitti dubbadha. An dogoggora Saa'ol kufaatii Saa'ol lallabuudhaaf miti. Garuu Waaqayyoon dhufa isiniin jechuudhaaf Waaqayyo wajjin wal hin dhabinaa, Waaqayyo wajjin wal bira hin darbinaa, haala keessa lixxanii Waaqayyo isa ulfinaaf eebba jireenya deebii gaaffii keessanii baatee dhufu wajjin wal bira hin darbinaa jechuudhaaf fedheen sagalee kana kanan dubbachuu jaalladheef Waaqayyo keessa koo fideennaan galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaafiyyuu akka namoota hin amanneetti garuu akka saba kan Waaqayyoon ta'initti Waaqayyoon hin dhageenyeetti garuu yoo ilaaltan Waaqayyo biraa eebba argamu, Waaqayyo biraa gammachuu argamu, Waaqayyo biraa nagaa argamu, Waaqayyo biraa boqonnaa argamu, Waaqayyo biraa ulfina argamu iddoo biraa barbaaddachuu jechuudha. Waaqayyo wajjin wal bira darbu jechuun amantoonnis wal bira darbu, warri Waaqayyoon hin amanne Waaqayyoon hin beekne immoo bara hundaayyuu wal bira darbaa jiraatu jechuudha. Maaliif Waaqayyo keessaa eebba gammachuu ulfina nagaa boqonnaa argamu iddoo biraadhaa barbaadachuudha. Sababi isaa sagalee Waaqayyo keessaa yeroo ilaallu akkuma tasaallee namni hin amanne yoo dhaggeeffattan kana dhaggeeffadhaa. Sagaleen Waaqayyo akkas jedha. Faarsaa Daawit 36:9 akka jedha dubbiin Waaqayyo. Burqaan jireenyaa si biraa waan ba'uuf ifa keetiin ifa argina. Kanaaf gaaf tokko mucaan tokko akkas jedhee girgiddaa mana isaatii keessatti barreeffatee ture. Akkasidha dhaqee gaafan dubbisu akkasidha afaan Amaariffaatiin dastaa ዱርዬ አይደለም ግን ሰዎች ዱርዬ እየመሰላቸው በየመጠጥ ቤቱ ይፈልጉታል jedhe. Yeroo sana Amaariffi badaan hangalu maal mucaan kun maal jedha deemanii
na ajaa'ibee manni ishee baay'ee naan galle. Edaa mucaan kan inni jedhu namoota dhokatanii utuma kiristiyaana iyyuu ta'anii jiranii warri kaan isaanii immoo kiristiyaana miti yeroo sana hosteela teenya. Dhokatanii farsoo dhugan dhokatanii dhaqanii macha'anii dhufantu jiru. Isaanitti himuudhaaf jedhee tokko jedhe mucaan. Gammachuun kashlabbee miti. Garuu namoonni kashlabbeedha se'anii mana dhugaatii keessa barbaadu jedhe. Kana jechuun maal jechuudha? Waaqayyo biraa ulfina, Waaqayyo biraa eebba, Waaqayyo biraa gammachuu argamu iddoo biraadhaa argachuun raawwatee hin danda'amu. Kanaaf Phaawulos waa'ee jar tokko nan boo'eedha. Waa'ee jar tokko kanan rakkan dubbadhe ammas nan dubbadha isaan diina fannoo Kiristoos ta'aniitu deddeebi'u. Garaan isaanii ulfina isaaniiti. Ulfinni isaanii salphina garaan isaanii gooftaa isaaniiti. Ulfinni isaanii salphina isaaniiti. Dhumni isaanii badiisaadha. Dubartii isheen Samaariyaa wangeela Yohaannis boqonnaa 4 keessaa ilaallu immoo isheen immoo gammachuun gaa'ela geggeeddaruurraa abbaa manaa geggeeddaruurraa ejja barbaadan keessa lixuurraa argama seeteetu barbaaddi. Nagaa inni kennu garuu isa miti. Inni ammas wajjin haasa'u isa waan hundumaa sitti muudhaaf dhufuudha ittiin jedhe gooftaa Yesuus. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaafitu nuyi akka namoota Waaqayyo keessa taanee yaada Waaqayyo keessa taanee akeeka Waaqayyo keessa taanee Waaqayyoon eeggachuutu nuuf ta'a. Sababi isaa Waaqayyo keenyan dhufa. Kanaaf haalarraa kan ka'e dukkana nu marsirraa kan ka'e wal'aansoon itti dhufurraa kan ka'e iddoo keenya gadi dhiisuun nuuf hin ta'u. Maqaan Waaqayyo bara baraan eebbifamu. Torbee dhufu mata duree kana jalattitu walii wajjiniin itti fufna mata duree kan jedhu irratti sababoonni iddoo keenya gadhiisu Waaqayyo wajjin wal bira darbu nutti fidan maal fa'i mata duree jedhu irratti torbee dhufu walii wajjiniin ilaallaa. Sagalee irra dhageenye Waaqayyo nuuf eebbisu hunduma keessanis Waaqayyo ta'e. Kufuun jallootaa yommuutti latu hidda yaafatee nafas qabatu isaa kanatu na inaafsisee wantaan hojjetuun eegaam callisee. Garaatu na dide Shalootan tumsu Dhugaatu na fide Shakkiin qabu Kan ta'e haa ta'u Ulkaa jajjeef Somni milkaa'u Afee dura isaatti dhiirse Wabaayeen isaatti dhiirse Of amansiise Wangoodu qabama nan beeka Isuma neega Akeeka qabama nan beeka Isuma neega Afee dura isaatti dhiirse Wabaayeen isaatti dhiirse Of amansiise Wangoodu qabama nan beeka Isuma neega Akeeka qabama nan beeka Isuma neega reediyoo Warra Wangeelaatii sagantaan keenyaa itti fufama. Meetir baandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenyaa maqaansaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51824 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, laayikii nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tole nu hordofuu dandeessu. Jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya daqiiqaawwan muraasa nu hafan keessatti immoo faarfannaa taanu kanaan isiniif yeroo eebbaa qaba.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww@tevelinsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya radiowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin tura.